daawwattoota keenya akkam jirtu nagaa fi araarri waaqayyoo bakka isin jirtan hundumaatti illee isiniif haa baay'atu akkuma beekamu kun sagantaa keenya sagantaa maaddii faaruuti har'as bifa addaatiin waaqayyoo karaa addaa kan inni nu barsiisuu barbaadu wanta garaagaraa wajjiniin hin ilaalla har'a obboleettii koo Mishaa Gizoo fi ani Latneerraa Kumarraati jechuudha kan isin wajjiniin turu garuu akkuma amala keenya tu gara faarsaa sin afeeruuttis ta'e gara sagantaa keenya har'aatti hin darbin obboleettiin keenya Mishaan kadhatanuuf gooti sana booddee walitti deebina. Kadhanna abbaa keenya isa waaqara jiraattu guddaaf dinqisiisaa isa taate galanni ulfinni qubaan teessoo irratti siif haa ta'u guddummaa kee hundumaaf maqaan kee warawaraan haa jajamu yeroo kanas ati nu gidduutti argamu keefiina humna keetiin geggeessuu keetiin nu gidduutti ati argami faarfannaa dhaggeeffannuun siin akka hubannu siin akka barruu fi hafuurri kee qulqulluun nu haa gargaaru isa nu eebbistuufis ulfaadhu isa hundumaa caalu mootummaa keetti nu yaadadhu maqaa Yesuusiin amiin. Kan nuti wajjiniin ilaallu har'a faarfannaa dhaggeeffachuun biratti yaada faarfannaan qabu akkasumas humna faarfannaa keessa jiru faarfattoonni illee akkam ta'u akka qabanii yaada tokko yaada muraasaa kaasneedha kan nuti wajjiniin haasofnu. Wangeela keenya keessatti illee waa'een faarfannaa bifa adda addaatiin barreeffamee jira humni faarfannaan qabu faarfannaadhaan moo'icha akkamitti argachuu akka dandeenyu warri faarfatanis amala akkamii akka isaan qabaachuu qaban Kiristoosiin dhugaa hariiroo isaan qabanii maal akka ta'e illee hamma hafuurri qulqulluun nu hubachiisee ilaalluu yaalla. Yaada kana gaggabaabsinee kan nuti kaasnu garuu yaada kana kaasuun keenyaan dura faarfannaa tokko isin afeeruun barbaada innis eenyutu milkaa'ee siin ala gooftaa eenyutu milkaa'ee kan jedhudha. Faarfattuu Dinqinashii badhaasoodhaan kan faarfatamedha. Faarfannaan kun dhuguma Yesuusiin ala akka milkaa'inni hin jirre kan nutti himudha. Faarfannaa kana dhaggeeffannee walitti deebina. Entu milkaa'ee siin ala gooftaa
kekesan jirun sinala harrakisan nafoya mana kekesan jirun sinala fokisan Mahanu kotip sentiyas kairat at gargara kotip etade sisike sinaftahay bakonna akaya dadina charran ko dukana entu mikai sinana kekesan jirun sinala harrakisan nafoya mana kekesan jirun sinala fokisan naftolu samatus zitete mamane ayyamu sintesu namna dunya hundargate yosidabe malfayada addi fonti addi irra tasabada namna dunya hundargate yosidabe malfayada arti fanti arti irra tasabada wantarti natafu sinafaya kabenis natafu sinafaya walfinis natafu sinafaya bekum sis natafu sinafaya wantarti natafu sinafaya natafu sinafaya walfinis natafu sinafaya bekum sis natafu sinafaya 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 nafkaru sinafaya 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 nafkaru sinafaya. Egaan daawwattoota keenya faarfannaa ammaa keessatti ergaa guddaa akkasiin argattan abdii guddaa qabna. Sababiin isaas Kiristoosiin ala milkaa'insi akka hin jirre. Dhugumayyuu Waaqayyoon ala deemuun keenya akka inni fokkisu jireenyi keenya Kiristoos keessa qofa akka miidhagu akkasumas milkaa'insii fi moo'ichi Kiristoos keessa qofa akka ta'e jechuudha. Asuma irraan seenaa daawwattooti keenyas beekanii macaafa keenya seenaa baraasa lammaffaa boqonnaa 22 irraa heertuu tokko dubbisuu nan barbaada. Seenaa kana gabaabsinee magaafa laallu mootichi Yooshaafaaxi yeroo lolaaf sodaatee gara Waaqayyootti dhiyaatedha. Warri Amoonii fi Mo'aabonni Israa'eliin loluudhaaf yeroo isaan itti ba'an ture. Haa ta'u malee Yooshaafaax garuu baay'ee sodaate. Kan namatti tolu garuu Waaqayyoo duratti dhiyaate ture. Sodaa isaa sanaaf
Eeyyee waaqayyo sagalee isaa ergee fi akka inni jajjabeesse. Baay'ee kan nama dinqu garuu lakkoofsa 22 irraa akkas jedha. Akkuma isaan faarfachuu fi galateeffachuu jalqabanis waaqayyo namoota Amoonii kan Mo'aabii fi kan gaara Se'eer kanneen Yihuudaatti duulan sana dura waraana riphee eeggatu tokko ni kaa'ee isaanis ni mo'atamanii jedha. Gaafa laallu faarfachuu fi galateeffachuu jalqabanii jedha. Seenaa kana irratti daawwattoota keenya Yooshaafaax kan inni hiriirsee geesse loltoota qofaan ture. Faarfattoota ture kan dura buutuu loltoota sanaa ta'e hiriiree kan deeme jajjabina faarfattoonni sun qaban illee gaafa laallu dhugaa dubbachuudhaaf nama dhiba. Sababiin isaas faarfattoonni suni homaa meeshaa of harkaan qaban. Faarfannaa qofaadhaan kan isaan deemanii haa ta'u malee garuu faarfannaadhaan akka isaan mo'icha argatanii akka isaan lola sana injifatanii gara mana isaaniitti deebi'anti nutti argisiisa. Kanaaf Kiristoos keessa milkaa'insa akka jiru faarsaa keessa humni guddaa humna milkaa'insa nuuf kennutu akka jiru seenaan kun nutti dubbata jechuudha. Isayyuu kan dura hiriiree warra kam turanii? Faarfattoota turani. Yeroo baay'ee lolatti warra lolatti beekamuu fi cimoo jedhamantu fuuldura hiriirfama. Garuu asitti faarfattootadha kan dura hiriirfame. Faarfattoonni kan isaan qabanii kan isaan baatanii dhaabatan yoo baay'ate maal jedhaa? Daftarii faarfannaa. Kan isaan baatanii dhaabatanii garuu isaanidha kan dura hiriiree kan isaan baatanii turanii arraba isaaniirra kan ture dubbii waaqayyoo ture. Kanaaf mo'icha argatanii faarfannaanii humna akkasii qabaa kan jedhudha. Yaadanii qabu. Eeyyee waaqayyo si eebbisu. Itti aansinee immoo faarfattoota zoonii Haaruutiin kan faarfatame seenaan Phaaximoo anaanna dhibaa hin callisu kan jedhu faarfannaa addaadha. Faarfannaa kana isin afeerree ammas yaadaa walitti deebina. Turtii gaarii nu duukaa qabaadha.
mul'anne dhugoonni yeroo darbani fonsaanii fuuluun sinjiru sadarkaan dhugaa gabbu'ee qooda sobaa wal qixxaatu lubbuu isaanii dhabaniiru ijaan arguun barbaadanii utuu dhugaan awwaaraati makamee irra deemamu gaafa mootiin aangoosaati dhugaa dabsuu barbaaduyyuu akeekkachiisa jattiimu seenaa baatimoo anaanimoo hin jaallisu iddoo Yohaannis jiraate imaana fuudhee barreessu seenaa baatimoo anaanimoo hin jaallisu bakka dhugaan itti moo'e injifannoo galmeessisu dhugaan sanyiidhaan facaafamee tumiidha lola duwwiti anaama ragaa kubsaa baay'ee jira baatimooniyyuu iddoo namaaf ta'uun garuu dhugaadhaaf ta'eera Yohaannis mirkaneesseera. Birreetti ba'anii qabsoo dhugaa geggeessanii jaarraa dukkanaa keessatti olaantummaa mootii Roomaa humna dhugaatiin cabsanii ibiddatti qabsiifamee finiinee boba'u keessa dhaabataniitu faarfaatu dirree dhugaa dabarsanii harka diinaatti kennuurra Albee karamaa toblaatu Omna teepaasi sanaanii waa'ee dhugoota yoo yaadu Adeenyu na leechisiisa Akka jaallee darbaniitti dhugaa fin hojjette taanan Walitti na gaafachiisa Sin gaafanna yaariyaa koome maal yaaddaare Dhugaan kun nu bira gaa'e Gootota miliyoonaan kan bitame alaabaan saalaan beekamu dhiigaan dibame qulqulloota samiitiin illeen kabajama dhugaa kanaaf beekamaa akkamiin barbaadama ga'umsa dirree dhugiichaan nu barbaachisu nutis dhugaa faarfamuudhaaf kan nu qopheessu dhugaa caalaa waan jaalladhu soofitti murra yeroon isaa yeroo lolaati. Faarfannaa amma dhaggeeffanneen akkasiin eebbifamtaan abdiin qaba. Faarfannaan kuni waa'ee dhugaa caalaatti kan mul'isudha. Dhugaas qofa osoo hin taane namoonni dhugaa qabatanii jiran akkam akka isaan ta'an kan agarsiisudha. Waa'ee Yohaannisiinidha kan inni dubbatu. Mul'ata boqonnaa 1:9 yoo dubbifanne inni rakkina keessatti Yesuusii wajjin akkamitti dhaabatee akka ture kan ibsu. Akkasumas Phaaximoo iddoo bishaanii iddoo diilallaa keessan ture jedheeti kan inni dubbatu. Dhuguma farsa sanarraa iddoo tokko yoo dhageessanitti ta'e Phaaximoon iddoo namaaf mijatu miti. Garuu eenyuuf mijateera? Dhugaaf mijateera, dhugaaf ta'eera jedha. Kanaafuu iddoo dhugaaf mijatudha kan inni filate. Nutoo har'aa akkam jedheeti nu gaafata. Iddoo jireenya keenyaaf foon keenyaaf mijatu barbaadannee jiraannamoo iddoo dhugaaf mijatudha yoo jenne hunduma keenya kan gaafachiisudha. Hundumti keenya haalanni irra keessa jirru gaafa ilaallu waa'ee faarfannaa kanaa wal bira qabne baay'ee akka itti yaadu nu gaafatu. Dhugaan akka nuti amma qoosnee jiraachaa jirru akka inni hin taane kan nutti himudha. Seenaa baay'ee namatti tolu seenaa Yohaannisiin qabee kan nuti dubbatudha faarsaan kuni. Mee kanarratti yaada laattu yoo qabaatte?
Akkuma jetteeyyuu dhuguma yeroo baay'ee jireenyi keenya akka Kiristoosiif mijatutti tun taane jalqaba wanti nuti keenyu anaaf mijataa wanta jedhudha. Dhugaadhaaf hin ta'a wanta jedhu tun taane anaaf naa taa'udha. Hundumti keenyayyuu maatii yoo qabaanne obboloota yoo qabaanne dura kan nuti gammachiisuu barbaannu warra sana foon keenya maatii keenya hiriyoota keenya qofadha. Garuu Yohaannis haala isaaf mijatu ture. Dhugaadhaaf lafa mijatu ture. Wanti nama dhibu Waaqayyo yeroo si leenjisuu barbaadu silumaay moggaatti si baasa. Gaafa dhugaa ulfina qabeessa sanas tilaachuu barbaadu jechuudha. Seenaa Musee yaadannu hundumti keenyayyuu eessatti akka inni saba sana geggeessu shaakale. Waaqayyo jalqabumaan fuudhee saba sanatti ilaanni ture. Obsa baay'ee akka inni baratu godhee moggaatti sabaasee lafa onaatti shaakalchiise. Kanaaf nuti arras daawwattoota keenya dhugaadhaaf waan ta'u ilaaluu danda'utu nurra jiraata. Dhugaadhaaf dhaabachuutu nurra jiraata. Ofii keenya foon keenya gammachiisuuf tun taane yeroos Waaqayyo immoo ulfina nuuf laata wanta ta'eef jechuudha. Kanumatti dabaluu barbaadeen. Eebbifame Waaqayyo isa eebbisu. Dhuguma iddoo nuuf mijatudha kan nun barbaannu akkuma isheen jette. Phaaximoo garuu baay'ee ooti yaannee ilaalle namni hin jiru. Qofummaa qofammoo miti. Sanurratti immoo haala qilleensaa isaa mijataa miti. Baay'ee diidallaa iddoo bishaanii kan inni ture jechuudha. Iddoo dukkanaa sana keessadha kan inni ture. Garuu ifa Yesuusiin kan abdatu ture. Argamuu Waaqayyootiin kan jajjabaatu ture jechuudha. Akka kanattidha dhugaa kan inni barreessaa ture. Nuunis har'aa ofii keenya akka barru Waaqayyo nu haa gargaaru. Ittaan suudhaan faarfannaa tokkoon isin afeeruu barbaada. Innis araara siin jennaa yaa Waaqa araaraa kan jedhu Abdii Tsaggaayii fi Boontuu Bultiidhaan kan faarfatame waa'ee araara Waaqayyoo kan mul'isu faarfannaadha kan inni isin afeeru wajjin dhaggeeffannee walitti deebina. Sinjena ya wakarara arara sinjena ya wakarara arara sinjena ya wakarara arara sinjena ya wakarara kufta Baay'ee akkine waan hundumaa singammachiifne atarka kee nurra kaabime gooftaa baay'ee akkine waan hundumaa singammachiifne atarka kee nurra kaabime. Sigidduu gore gargaarnu ittise karuma raawwachuu dadhabuun lafa kanarra nu tursiise keenya dhiigaan barruu keenya yakkaan xureessine afaan keenyaan sobaa arraba keenyaan micciiramummaa dubbanne gooftaa baay'ee akkine waan hundumaa singammachiifne atarka kee nurra kaabime gooftaa baay'ee akkine waan hundumaa singammachiifne atarka kee nurra kaabime. Qajeeladhaan deemu namni dhuga faara dulcheeru dubbii
waa'een baafnee amanachuun soobatti kan fiignu. Mina garaa keessaa ka'anne jallinaa kan dubbannu. Garaa ati qabaattee dhabnee maaloo akkam taanu. Gooftaa baay'ee si yakkine hundumaa sin gammachiifne ati harka kee nurra qabne. Gooftaa baay'ee si yakkine hundumaa sin gammachiifne ati harka kee nurra qabne. Kawan dimis-misa etis uyadang gufanne. Nanyang Kenya fujing Kenya martu baye si madese. Karawalib yadu abung Kenya sinsigat disise. Gooftaa baye si yakkine sin gammachiifne ati harka kee nurra qabne. Gooftaa baay'ee si yakkine hundumaa sin gammachiifne ati harka kee nurra qabne. Malee nutura daddarbaa gochoota maatiif malee lafuma kaaleessaa jirru dhaabanne argamneef malee garaa ati qabaatte qabachuu dadhabneef malee lafuma kaaleessaa jirru dhaabanne argamneef malee garaa ati qabaatte qabachuu dadhabneef malee harki kan kee gabaabbate faayisuun dadhabne. Urrii keessoo duude iyya keenya dhaga'uun dadhabne. Harki kan kee gabaabbate faayisuun dadhabne. Urrii keessoo duude iyya keenya dhaga'uun dadhabne. Gooftaa baay'ee si yakkine sin gammachiifne ati harka kee nurra qabne. Gooftaa baay'ee si yakkine hundumaa sin gammachiifne ati harka kee nurra qabne. Harkisaa bal'aadha nuus himuuf garaan lafaadha nuus himuuf. Harkisaa bal'aadha nuus himuuf garaan lafaadha nuus himuuf. Eebbifna hojii kaleessa abbaan keenya garaa laafessa. Eebbifna hojii kaleessa abbaan keenya garaa laafessa. Harkisaa bal'aadha nuus himuuf garaan lafaadha nuus himuuf. Harkisaa bal'aadha nuus himuuf garaan lafaadha nuus himuuf. Eebbifna hojii kaleessa abbaan keenya garaa laafessa. Eebbifna hojii kaleessa abbaan keenya garaa laafessa.
Egaan daawwattoota keenya faarfannaa kana keessatti akkuma dhageessanii Waaqayyoon araara gaafachuu akka ta'e gara Waaqayyootti dhiifamaan dhiyaachuu. Sababiin isaas araarri Waaqayyoo hundumaayyuu ni ara'a. Al tokko tokko dhugaa dubbachuudhaaf abdii nu kutachiisa miti cubbuu nuti hojjennu. Irra deddeebinee gaafa Waaqayyoon gaddisiisnu ammas irra deddeebinee dhannee Waaqayyoon dhiifama gaafachuun nu qaanessa al tokko tokko. Haa ta'u malee Kiristoos garuu yeroo hundumaa garraamee akka inni ta'e dhiifama nuuf gochuudhaaf qophaa'ee akka inni jiru seexanoota nutti taasisa akka nuti gara isaatti dhiyaanne ati akkas gooteetta kan jedhu. Haa ta'u malee faarfannaa kana keessatti irra deebinee gara Kiristoosti dhiyaachuu akka qabnu cubbuu keenya hundumaaf himachuu akka qabnu akkasumas daawwattoota keenya araara Waaqayyoon kadhannee qullaa'ummaa shaakaluu akka qabnu. Jalqaba sagantaa keenya gaafa jalqabnee waa'ee faarfannaa dubbanneera. Faarfannaan galateeffannaa qofa miti akkasumas lallaba qofas miti maalidhaas kan ittiin dhiifama gaafannu qalbii jijjiirannaa kan nuuf ta'udhas mitiire rakkina keenya hundumaas kan Waaqayyootti ittiin himannudha jechuudha. Kanaafiyyuu faarfannaa kana keessatti qullaa'ummaa shaakaluu akka qabnu sila akkuma haasofne Yooshaafaax faarfattoota gara lolaatti hiriirsee akka inni mo'atee galee ilaallee ture. Haa ta'u malee daawwattoota keenya faarfattoonni suni faarfattoota akkamii turan jennee yoo ilaalle achuma seenaa baraasa lammaffaa boqonnaa 20 lakkoofsa 21 irraa argachuu dandeessu. Uffata qullaa kan uffatanii jedha. Wangeela keenya keessatti uffata adii uffata qullaa jedhee kan ibsamu immoo qullaa'ummaa ibsuudhaaf mitiire. Kanaaf faarfattoota toora gaarii irra turani. Faarfattoota haalli isaanii Waaqayyootti tolu turani faarfattoonni sun. Maali ibsuu barbaadanii jalqaba akkuma haasofne waa'ee faarfannaa fi waa'ee faarfattoota akka haasofnu dubbannee turre mitiire. Kanaaf faarfattoonni amma akkam ta'u akka isaan qabani. Kiristoos duratti uffata qullaa akka isaan uffachuu qabani. Arrabatti Waaqayyoon faarfannuuni waan hamaa haasa'u akka hin qabne. Waaqayyoon deebisnee arrabuma sanaan gaddisiisuu akka hin qabne jechuudha. Sababiin isaas yeroo baay'ee haala keenya ilaalleerra yoo ta'e yoo ganama faarfanne ganama waan biraa haasofna namattiin hamachuu dandeenya. Haa ta'u malee garuu faarfattoonni uffati isaanii qullaa ta'u akka qabu haasaan isaanii deemsi isaanii jireenyi isaan jiraatan hundumaa namootatti fakkeenya ta'u akka inni qabu ergaa nuuf ibsudha jechuudha. Kanaafiyyuu kana itti dabaluu barbaadeen Waaqayyo immoo yeroo hundumaa Waaqa araaraa waan ta'eef nu qulleessuuf akka inni qophaa'ee faarfannaan kun immoo nu yaadachiisa. Ati yaada qabda? Akkuma jettee faarfattoonni akka isaan ta'uu qabanii kan itti dubbattee faarfannaan kunis kan ibsu araara siin jennaa yaa Waaqa araaraa jedha. Araaraa akka nuti gaafachuu qabnu toora Waaqayyoo jedha irratti akka nuti warri faarfattoonnis akkasumas hundumti keenya daawwattooti keenya Waaqayyoon araaraa gaafachuu akka ni qabnu kan mul'isudha. Akkasumas abdiin akka jiru mul'isa faarsaan kuni. Araara siin jennaa yaa Waaqa araaraa yeroo jedhu abdii qabna, abdii araara argachuu, abdii dhiifama gaafachuu qabna jechuudha. Dhiifama Waaqayyoo biraa argachuu qabna. Heertuu macaafa qulqulluu keenya keessaa harki kan kee gabaabbatee nu fayyisuu hin dadhabne, gurri kan kees duudee iyya keenya dhaga'uu hin dadhabne jedha. Faarfannaa kana keessayyuu jira. Garuu yakka keenyatu nuuf sigidduu goree jedha. Nuti wanta nuti Waaqayyootti iyyinu Waaqayyoo dhaga'uu dadhabee osoo hin taane yakka keenyatu isaaf nu gidduu sababa jiruufidha. Kanaafiyyuu Waaqayyoon dhiifama yoo gaafanne araara yoo gaafanne araarri isaa bal'aa akka ta'e ganama akka haareffamu waan nutti himudha. Kun nuuf immoo abdii cubbamootaadha. Kanaafuu Waaqayyoon akka araara gaafachuu qabnu itti dabaluu barbaade. Daawwattoota keenya sagantaan keenya akkuma itti fufetti jira. Adaraa amma xumuraatti eessayyuu akka hin deemne isiniin jecha itti aansinee faarfannaa nuti isin afeerru malaalleedha kan jedhu. Hojiin harka kee hin jiru jechisi ibsuu jedha. Faarfannaa sana guutummaa isaa yoo dhaggeeffatanii gaaffii lubbuu siif deebisaa jedha. Al tokko tokko faarfannaan jecha nu keessaa ibsa. Wanta nuti haasa'uu dadhabnuuf faarfannaa keessatti argita jechuudha. Galateeffannaas haa ta'u yaada garaa keenyaa kan itti haasofnu gaaffii lubbuu deebisa gaafa jedhu al tokko tokko gaaffii keenya keessa jiru yeroo itti namatti himne jiraachuu malla hiriyoota keenyatti yeroo haasofne jiraachuu mallata. Haa ta'u malee garuu Waaqayyo gaaffii lubbuu keenya qobaa keenya kan nuti sammuutti dhukkuffanne akka inni deebisu jecha faarfannaa kana keessatti argannudha jechuudha. Kan faarfatame faarfattoota Adventistii Waldaa Dirreetiin faarfannaa kanaan ittiin eebbifamaa isiniin jechuun barbaada. Ergasii walitti deebina. Ayyaanni Waaqayyoo isiniif haa baay'atu.
jiraattu gooftaa oolmaa keessa jaaja. Kooluudhaan otaati maatii dadhabaan sirratti jaaja. Fiinaa waaqummaa keessana samiitti dhiistee barbaaduuf gaara daachee dukkaana dhuftee. Dhiigaa keetiin nuuf labsame bilisummaanii. Ho'i dheeraatu siin jenna bara baraanii. Argamni keenya si keessa Uree dhalootaa naafiluu buluuf deebistee ulfaatu gooftaa. naafsiduu har'a kaastee Waraanamteetu maalootaa nu keessa jirta jaallatamteetu. naafsiduu har'a kaastee Waraanamteetu maalootaa nu keessa jirta jaallatamteetu. Onkaabaa cubbuu jalaatti aangoodoo anu yaadeessee. Fiindaagaan nu gooftaasitu gaaffii lubbuu nuuf deebisee. Karaan jirre karaa baastee nuuf gootee barbaacha addaa. Kan keessaa mukeenyaan oli oolmaan dhumne nurraa qabda. Fiinaa waaqummaa keessana samiitti dhiistee. Barbaaduuf gaara daachee dukkaana dhuftee. Dhiigaa keetiin nuuf labsame bilisummaanii. Ho'i dheeraatu siin jenna bara baraanii. argamni keenya si keessa Uree dhalootaa naafiluu buluuf deebistee ulfaatu gooftaa. naafsiduu har'a kaastee Waraanamteetu maalootaa nu keessa jirta jaallatamteetu. naafsiduu har'a kaastee Waraanamteetu maalootaa nu keessa jirta jaallatamteetu. Yaabbaan waardi samii kana kan walitti fideessidha. Waa'ee keenyaaf inni hiike barruun kee ammayyuu ragaadha. Siidaa baarotaaf hin jigne hojjettee qabdaa nu keessa. Jaalchennee darbuu hin dandeenyu gaarummaa keessa kaleessa. Isaa jireenya keenya dhibaabee bonaaf gannaati. Ba'aa keenya situ baate nuutoogaati dhiiga keeti. Dadhabbiin keenya si miidhe sakkoo keetu ulfaatu. Eessaa jira fakkaattiin kee ba'aa jubbamaa kan baatu. Moju keenya har'aagaati nurra jiru fannoon kee nagahee keenya.
taasiste mirga bakka teenyu. Wareegaa ati nuuf baaste dubbaannee fixuu hin dandeenyu. Dhiigaa keetiin nu taasiste mirga Waaqayyo akka teenyu. Egaan daawwattoota keenya sagantaa keenya kana gara xumuraatti fidaa jirra. Hamma faarsaa dhumaa tokko isin affeerreetu yaada xiqqooshiis erga obboleettii koomishaa wajjin irratti mari'annee booddee sagantaa keenya har'aa asumaan goolabna jechuudha. Faarfannaa dhuma irratti hafeerruus obboleettiin keenya mishaan nu affeerti. Faarfannaan amma isin affeeru gooftaa koo humni kee baay'ee kan sigitu hin argamu bara baraan ulfaadhu ammallee kan jedhudha. Innis faarfattoota waldaa SDA AMN'dhaan kan faarfatamedha. Faarfannaan kun humna Waaqayyoo kan mul'isu, kan isa gitu akka hin jirre kan mul'isudha. Innis akkaataan itti namoota wajjin ture, akkaataan itti Musee wajjin ture, akkaataan itti Daawitii wajjin ture kan faarfannaa sana keessatti argachuu dandeenyudha. Akkuma jalqaba irratti gaafa sagantaa kana jalqabne haasofni humna faarfannaan qabu akkaataa faarfannaa waan baay'eedha kan nuti haasaa turre. Yaaduma muraasa kaasnee jechuudha. Ammas humna faarfannaan qabu yookiin Waaqayyoo humna isaa kara faarfannaa akkaataan itti agarsiisu faarfannaa kana keessattis argachuu dandeenya. Kanumaan walqabatee yaada tokko kaasuun barbaada. Phaawulosii fi Siilaas yeroo hidhamanii turanii mana hidhaa keessatti maal kan isaan gochaa turanii? Faarfachaa turan. Yoo dhanne dubbifanne maalidha? Harki isaanii fi miilli isaanii muka gidduutti hidhamee jedha. Harkii fi miilli isaanii hidhamee sanuu halkan ture. Halkan yeroo sana yeroo maalii ture? Hirribattu. Namti hirriba rafuutu isaan irra ture. Hirribiyyuu haafu taa'anii miti kan isaan jiran hidhamaniitu jiru. Haala kana keessatti faarfatan. Faarfannaani amma kana humna qaba. Yooma haalli mijatu ta'eyyuu dhuguma namni Yesuusiin tuqamee faarfachuuf haala mijataa akka inni barbaanne kan ibsudha. Akkasumas gaafa akkas taanee of laannee faarfannaaf iddoo laannee Waaqayyoof iddoo laannee kanatti faarfannu immoo humni faarfannaa keessaan Waaqayyoo mul'isu hin argama jechuudha. Akkasumas mana hidhaa sana keessatti wanta ta'e beeknaa manni hidhaa sun hin banamee namoonni sun achi keessaadha kan isaan ba'anii Phaawulosiif Siilaasii jechuudha. Kanaafuu humna guddaa kan qabudha faarfannaan yoo jennee faarfannaan kunis gooftaa koo humni kee baay'ee kan sigitu hin argamu bara baraan ulfaadhu ammallee isa jedhudha kan nuti walii wajjin dhaggeeffannu jechuudha. Dhugumayyuu humni Waaqayyoo baay'ee akka ta'e seenaa Phaawulosiif Siilaas irraa wanti nuti arginu haaluma adda ta'een rakkina isaanii irratti faarfatani. Daawwattoota keenya yeroo baay'ee rakkina keenya irratti hin boonya. Rakkina keenya irratti hin gaddina. Gadduma keenya haasofnaa bo'uma keenya haasofna malee badaa irratti faarfachuu hin barbaannu. Wanti nama dhibu garuu seexanni sana sodaata. Haala keessa jirtanii dhuguma namni hubachuu dhiisuu malata. Haa ta'u malee garuu waanuma sana irratti faarfachuudha, Waaqayyoon galateeffachuudha. Galateeffannaan hidhaa baay'ee hiika. Baay'ee seenaa nama ajaa'ibudha. Haala sana keessa taa'anii Phaawulosiif Siilaas bo'uu hin danda'u turan. Garuu isaanii Waaqayyoon galateeffatanii hidhaan sunis irraa hiikame waan ta'eef rakkina keenya hundumaa irratti galateeffachuu fi faarfachuu akka qabnu faarfannaa nu yaadachiisudha. Egaa mishaa asuma irratti daawwattoota keenyatti nagaa dhaamna. Hamma torbee ayyaanni Waaqayyoo nuuf baay'atee ija nagaa qabuun wal arginutti ayyaanni Waaqayyoo bakka jirtan hundumaatti isiniif haa baay'atu. Nagaan tura. Gooftaa koo humni kee baay'ee Yesuus koo humni kee baay'ee
Jesus komnike baye, Ufta komnike baye, Jesus komnike baye. Kan singin tunar dahu, barabaran fadam nalle. Ufta komnike baye, Jesus komnike baye, Ufta komnike baye, Jesus komnike baye. Kan singin tunar dahu, barabaran fadam nalle. Daawwitiin gargaartee dirree lolaarratti Ufta komnike baye, Musee geggeessitee lafa onaarratti Jesus komnike baye. Har'as barbaannaa kottu nu geggeessi Ufta komnike baye, humna kee nuuf ergi irree kee mul'ise Jesus komnike baye. Ufta komnike baye, Jesus komnike baye. Ufta komnike baye, Jesus komnike baye. Kan singin tunar dahu, barabaran fadam nalle. Ufta komnike baye, Jesus komnike baye. Ufta komnike baye, Jesus komnike baye. Kan singin tunar dahu, barabaran fadam nalle. Sida bulkaan dhugaa kanarraa guufanii toora kan namaaf ta'u abbaan dhugaan suni gonkumaa yellaanee ansi namaa dhaddee bashannaneen boonaa ergan sin qabaadhe. Sida bulkaan dhugaa kanarraa guufanii toora kan namaaf ta'u abbaan dhugaan suni gonkumaa yellaanee ansi namaa dhaddee bashannaneen boonaa ergan sin qabaadhe. dargaggoota sadanii bidda oolchitee Ufta komnike baye, afaan leencaa cuftee daaniitiin hambistee Jesus komnike baye. humni kee guddaadha kan daangessu hin jiru Ufta komnike baye, har'as ni dandeessaa seenaa boojijjiiru Jesus komnike baye. Ufta komnike baye, Jesus komnike baye. Ufta komnike baye, Jesus komnike baye. Kan singin tunar dahu, barabaran fadam nalle. Ufta komnike baye, Jesus komnike baye. Ufta komnike baye, Jesus komnike baye. Kan singin tunar dahu, barabaran fadam nalle. Kan singin tunar dahu, barabaran fadam nalle. Addunyaa rakkinaa keessatti
Nabukkee kan naabattee yeroo dhibbuuf abdii kutannaa lubbuu koof boqonnaa kan laattee harka keerrattaan obbaafadhee haara galfadhe waan jookotti gargaaraa warra hiyyeessotaa naaf ulfaadhu abbaa kooti gargaaraa warra hiyyeessotaa naaf ulfaadhu abbaa kooti. Akka keetaa saa'iin argadhu fiira afaantii korraa barbaade aan irratti tasaan hojjenne kan dinni koon irratti yaade harka kee qabadhee darbeera boolla awwaala koof naaf gootame maaltu ittiin gituu danda'a gochaa keen wal bira qabame. Nafada, oh nafada, marartiin kee kun nafada, oh nafada, kunuunsi kee kun nafada, oh nafada, araarri kee kun nafada. Waraansi anatti baay'atee lubbuun koo yemmutti wargamtee bitaa mirgarraa mil'adhee tarkaanfachuuf haalli ulfaatee taa'ee mimmaan koo lolaasaa furmaataan ofiif kennuu dhabee dukkana koo sana keessatti harki kee dhufee na qaqqabee. Nafada, jaalalli kee kun nafada, oh nafada, marartiin kee kun nafada, oh nafada, kunuunsi kee kun nafada, oh nafada, araarri kee kun nafada. Haara galfii guddaanaaf laattee cubbuu koo fanarraan fagaannee jaalala gaabbee naaf qabaattee qaanumaaniyyuun tilmaamamne si duwwaadha gaafa hundumaa furmaataaf kan na biraa ga'u madaalee ilaalee nan dhabee eenyu kaan amma keenaaf ga'u. Nafada, jaalalli kee kun nafada, oh nafada, marartiin kee kun nafada, oh nafada, kunuunsi kee kun nafada, oh nafada, araarri kee kun nafada.
Rakkina koo hundaa situ naaf furgaase.